Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadha. Obboloota kiyya adaraa keessanii sababiin isaa wanti isinirraa of eeggachuullee qabdan akkasuma nama kana yoo beektan illee keessanaaf himuu dandeessu isiniin jedha. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa obboleettiin keessanii hanaa dhufuu jedheen jira. Welcome bagee nagaan nuftanii. Tole nagaa kootti aansuudhaan like share godhaa koottaa ola seenaa'i hiriyoota keessanitti share godhaa sababiin isaa hiriyoonni keessan baay'ee isaanii irraa akka of eeggatan nama kana akkasuma nama kanallee namni beektan keessan naaf himuu dandeessu isiniin jedha. Tole gara viidiyoon qabadhee dhufeetti darbuu kootiin mucaa dhiiraa bukkeetti argitan kana mucaan kun Dubaayii keessa kan hojjetu jechaadha. Iddoo dhaloota isaa hin beeku. Afaan Oromoo kan haasa'udha. Obboleettii tokkotu keessan na erge jechaadha. Inillee Dubaayii kan hojjettu. Mucayyoon tun immoo kwaater naan jedhan natti fakkaate. Innaa kwaater waan hojjetti jechaadha. Innaa birrii irraa fuudhee birrii siin erga jedheeni waarrateetu birrii Itoophiyaa 90,000 birrii Itoophiyaa 90,000 cirri godhatee irraa fuudhee siin erga jedhee waarrateetu dhoowwatee jedhan. Mucaan kun dhaggeeffadha. Sagalee ishii garuu hin iyyamsiifne sila sagalee obboleettii teenya na ergitee sirratti sin dhaggeeffachiisa garuu waan ani hin iyyamsiifneefiyyuu sagalee nama tokko ol baasuun barbaadu jechaadha. Garuu irraa hin haasa'a. Hordoftoota chaanaalii kootii mucayyoon kun dhalattuu Hambooti. Mucaan kun immoo akkasumatti isin namoo beektan irraa hin ergina maal obboloota kiyya hin beekne irraa hin ergina dhugaa rabbiiti jechaadha. Ijoollee baay'eetu akkanatti nyaatamaa jira. Mucayyoon kun akkuma kun dhiiga boosii argachuu hin dandeenye dafqa ishee argachuu hin dandeenye bilbila hin qabdu mucayyoon kun gola ormaa keessatti hundi keenyayyuu akkatti finnu nutu beeka jechaadha. Duuriyyeen akkanuma tsim jettee teessanii ruuzii yoo argattan nyaatanii birrii shamarraniiti waan hunda gootan kun adaraa rabbii birrii mucayyoo kanaa gashi dafqa ishiiti sitti ergatte amantee waarrattee sitti ergatte ji'a sagaddeet. Amma yoona birrii mucayyoo kanaa hin gashine bilbilli isaa kallattii hin hojjetu garuu wasaappii hin hojjeta jedhan. Wasaappii hin hojjeta kallattii hin hojjetu. Maal akka inni godhe immoo hin beeku. Obboloonni mucaa kana ganda isaa taatan yoo rabbiin sodaata isinillee mucaa kana bakka isaa nuuf himaa isiniin jedha. Naafiyyuu himaa koomentii jalatti naaf himaa keessanillee naaf himuu dandeessu jechaadha. Mucayyoon tuni amantee waarrattee birriin si ergannaan yookaan namatti itti fideessi mucayyoo kana birrii ishiitti ergite. Har'a birrii ishii 90,000 Itoophiyaa dhoowwate. Ji'a 8 dura 90,000 Itoophiyaa jechaan baay'ee hojjetu akka amma birrii waddade kana osoo hin taane jechaadha. Mucayyoon tuni akkatti ishii fiddu hin beektu waan ta'eef akkatti hundi keenyayyuu finnu nutu beeka. Obboloota kiyya of eeggadhaa. Asumaanillee waan barumsa isinii ta'a jedhee ta'u qabu namoota hin beekne irraan of hin ergatina qarshii keessa. Yeroo ammaa kana keessatti birriin karaa mootummaatiin ol ka'ee jira. Waan badaa wal caalu iyyuu miti. Waan birrii isin argattan irraa doolaara takkitti irraa waan birrii 10 kanarra waan caalu iyyuu miti jechaadha. Kanaaf jettaniitu waan naasaa hunda isaa dhabuurraa karaa mootummaatiin otoo ergattanii baay'ee gaariidha akka kootti jechaadha. Annan beeka nama yeroo baay'ee irraan ergadhe warra Amaaraa kana jechaadha. Dhiiga na dhaabee waarrateetu birriin galee birrii dhufee narraa fuudhee bilbila na jalaa kaasuu dide guyyaa 4 jechaadha. Ani garuu viidiyoon isa waraabee achi booda guyyaa 4 booda naaf gashi jechaadha. Eegas ittiin deebi'u godhee tanan kaadheenillee jechaadha. Kanaafuu nama eenyummaa isaanii hin beekne afaan keessan dubbateedhaaf qofa birrii irratti hin ergina. Obboleettii tana immoo adaraa gargaara. Obboloota koo gargaara dhiiga boosedhan akkatti boosedhan akkatti fidetta maatii kiyyaan gargaara maatii koo mana namaatti guddatteedhan dhugaa rabbiiti seenaa yeroo dubbatanii mana namaa Finfinnee keessatti uffata namaa miiccitee waarratteetu mana namaatti guddatte mucayyoon tuni. Laalamee nama rakkoo argee waggaa nama rakkoo argee dhiphatee cannaqamee waarrateetu amma immoo yeroo hojjetatee birrii kana maatii kootiif na erga maatii koon gargaara dhagaafa jedhan mucayyoon tun nama ishii gargaaru yookiin nama dubbatuuf irreen qabdan maaloo rabbii dhuba sodaadhaa dafqa shamarranii nyaatina. Obboleessa kiyya yoo akka carraa ta'ee sagaleen kun kan si bira ga'u ta'u miidiyaadha waan ta'eef kuni rabbii yoo sodaatte nama miti waaqa si uume yoo sodaatte. Foon arra ittiin nyaatte kana birrii arra nyaatte kana boru keessaa deemta.
qabeenyas keessaa deemta, hundumayyuu dhiiftee deemta. Guyyaa boru guyyaadhuma waan keessa galtu hin beektu. Ibiddi dachaa meeqatu si eeggata? Isa jalaa bahuudhaaf har'a dafqa micoo kanaa kenni. Durayyuu nama baay'ee irraa nyaateedha mucaan kun. Ijoollee baay'ee irraa nyaatee ijoollee baay'ee boochiseedhaan adaraa keessa sinillee irraan hin ergatinaa mucaa kana lakkoofsaallee nama tasaa akka sin irraan hin erganne jechaadha. Sababii isaa sinirraa guuree waarrate hunda keessan bilookii gochuu waan danda'uuf jechaadha. Yoo rabbiin sodaatte, yoo guyyaa dhumaa sana sodaatte, foon kee kun hin du'a waan ta'eef adaraa lubbuu kee yoo sodaatte birrii dafqa namaa gashi, dafqa haadha hiyyeessaa gashi, dafqa shamarranii gashi. Yoo rabbiin sodaatte dhugaa waan hin jedhu wallaalee obboloota koo. Kanaaf yoo hin dhaggeeffata jedhee yaada. Viidiyoo kee yeroo baay'ee nama hin dhaggeeffata jedhee hin yaadne tokko gubbaarratti hojjedheen gaaf kaanitti namni kun akka tasaa ta'ee ijoollee sheeritti godhee dhaggeeffatee waarrateet waan namaa fuudhee milifkate sana gaaf kaanitti gashe jechaadha. Edaan mana miidiyaa irratti ba'ee to'aa saamaa jechaadha namni sun. Akkasuma yoo ta'e jedhee tanan gashi ta'uu baannaa shoortaa sitti abboomna immoo gashi siin jedha dhugaa rabbiiti gashi har'a itti himnaa gashaa. Hiriyoonni mucaa kanaa itti dhiyaattanis dafqa ijoollee fuudhee agashu ammicoo kana agashu kunoo waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha. Daraa keessanii sheerii itti godha obboloota koo biraan ga'a. Waa tokko sinii dhaama siniif immoo eenyumaa taanaan amantanii waarrattanii qarshii keessan ittiin ergatina. Ijoollee ilma namaa kana jechaan nama jechuun bineessan wayya dhugaa waaqayyo bineessa wayya namarra. Dabarseetu dafqa keenyaata dabarsee waan hin taanetti si gurgurata. Guddina keen jaallatu maaltu ta'a deemaa ani biyya Dubaay sana keessatti immoo ijoolleen keenya ani gara jabummaa isaanii ani dhugaa rabbi ani hin beeku. Ani biyya sana odoo wanti barbaadee dhabame nan deeman jedhu sababii isaa ijoolleen biyya sanii hunda osoo hin taane sodaadhuma rabbi sodaa waaqaa takkallee hin qaban. Gara jabummaa isaanii bineessa ta'e jechaadha. Akkam akka garaa jabaatanii ijoollee keenya shamarraniitti garaa jabaatan ani waasame waan baay'ee waan dhagaa ooluuf jechaadha. Kanaafuu of eeggadhaa siniin jedhaa hordoftoota chaanaalii kootii dhaamsa koo isa dhumaadha. Obboleessi kun immoo rabbiin sodaate akka inni dafqa micayyoo tanaa gashu abdii qabna. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira ga'ee viidiyoon kun mucaa kana bira haga'u hattuu saamtuu kana bira nama rabbiin sodaanne kana bira akkana akka bareedu tiiktookii hojjeta qo'ama tiiktookii isa jala galee tiiktookii irrattis na isa dabarsa feesbuukii irrattis na isa dabarsa birrii mica'oo kana gashi jedheetu waan dabarsa waan biraan jedhu waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Ani immoo sodaa namaan qabu dhugaa rabbiiti sodaa namaa takkallee hin qabu waan kam hojjechuudhaaf sodaa namaan qabu nama jechaan nama baqarraa ammoo nama maali sodaadhaanis nama innis nama. Kanaaf bakka dhugaan jirtu garuu dhaabadhee nan dubbadha. Kanuma waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Like share godhaa yeroo gaarii naaf qabaadha. Bye bye turtii gaarii.